yommuu wal bira jiran qofa jaalalli isaanii abidda ta'ee gubee yommuu walirraa adda ba'an immoo bishaan ta'ee qabbanaa yoo ta'e kuni jaalala dhugaa ta'uu hin danda'u jechaadha. Dargaggeessiif dargaggeettiin tokko wal jaalatanii jaalalli isaanii jaalala dhugaa ta'uusaa maaliin beekna isa jedhu tokko lama jennee ilaalla. Gara xumuraarratti qabxiileen jiran keessumaa baay'ee waan isin fayyadanii fi hamma dhumaatti hordofuu hin irraanfatina. Jaalala keessa sanatu waan hin jiru. Maaltu jira? Waliin moona. Isheenis karaa kanaa hamootu innis karaa kanaa hamoo moo'ichi karaa lamaanii dhufu kan walii keenyaati malee. Bakkaa fi biyya jirtan hundumaatti nagaaniif araarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Jaallatamtoota daawwattoota sagantaa Jesus Method Ministry attam jirtu. Kun sagantaa keessanii sagantaa Jesus Method Ministry'ti. Sagantaa kana jalatti dhimma gaa'ela wajjin wal qabatu akkuma kana leenjii gaggabaabaa jireenya gaa'elaa hariiroo gaa'ela dura jireenya gaa'ela keessaa kana wajjin kan wal qabatu wal wajjiniin ilaalaa turuun keenya ni yaadatama. Har'as egaa kutaa kan biraa isiniif qabadhee dhiyaadheera. Har'a jaalalli dhugaan maaliin beekama isa jedhu wal wajjiniin ilaalla. Jaalalli dhugaan maaliin beekama? Hiriyoonni lamaan wal jaalatanii akkamitti jaalala dhugaa waliin qabaachuu isaanii adda baafannee beekna isa jedhu qabxiilee baay'ee barbaachisaa ta'an isiniif qabadheen dhiyaadha jechaadha. Maaliif jaalalliif gaa'elli gargar bahanii ilaalamuu waan hin dandeenyeef jaalalli utubaa gaa'elaa waan ta'eef jaalala kan hin qabne gaa'elli dhaabachuu hin danda'u, bu'aa argisiisuu hin danda'u, kaayyoo barbaadameef galmaan gahuu hin danda'u. Kanaaf jaalalli kun jaalala dhugaa ta'uu qaba. Jaalalli immoo bakka lamatti qoodama. Jaalala dhugaa fi jaalala miiraa jennee bakka lamatti qoodna jechaadha. Kanaaf har'a waa'ee jaalala dhugaa waliin ilaalla. Sana dura mee kutaa kitaaba qulqulluu keessaa heertuu tokko dubbisuun barbaada. Roomee boqonnaa 12 lakkoofsa 9 irraa sagalee waaqayyoo maal jedhaa? Nama jaalachuun keessan jaalala dhugaa haa ta'u. Waan hamaa jibbaa wanta gaarii ta'etti immoo qabamaa jiraadha jedha. Kutaa kanarraa maal argina? Nama jaalachuun keessan jaalala akkamii haa ta'u? Jaalala dhugaa haa ta'u. Jaalala dhugaa wal jaaladhaa. Waan hamaa jibbaa wanta gaarii ta'etti immoo qabamaati jiraadhaa jedha. Egaa jaalalli kutaa jireenya adda addaa akka tuqu wal wajjiniin ilaalle turre. Iddoo afuritti gargar qoonnee ilaalle turre. Fakkeenyaaf jaalalli namni tokko nama ta'uusaaf namni waliif qabu wal jaalatu jira. Dabalataan jaalalli maatii gidduu jira. Abbaan akkuma kana ijoollee isaaf, haatis akkuma kana ijoollee isheef jaalalli maatii gidduu jira. Dabalataan immoo jaalalli abbaa manaa fi haadha manaa gidduu hiriyoota lamaan gidduu jira kan gaa'ela keessaa. Dabalataan immoo jaalalli waaqayyoof nama gidduu haala irratti kan hin doofne jaalala agaaphee kan jedhamu akka inni jiru ilaalleerra. Nuyi amma kan irratti xiyyeeffachaa jirru waa'ee jaalala gaa'ela keessaati, kan maatii keessaa, kan hiriyoota wal jaalatan lamaan gidduuti. Kanaaf egaa achi keessattis jaalalli jiru jaalala dhugaa ta'uu qaba. Iddoo hundumaattu jaalalli kun jaalala dhugaa ta'uu qaba jechaadha. Kanaaf wal jaalachuun keessan maal haa ta'u? Jaalala dhugaa haa ta'u jedha. Attamitti jaalalli keenya jaalala dhugaa ta'uu beekna kan jedhu qabxiilee garagaraan isinitti himuu barbaada. Inni jalqabaaf inni tokkoffaa jaalalli obbolootaa jaalala dhugaa ta'uu isaatiif kan inni ittiin beekamu jaalalli dhugaan waaqayyoon karoora isaa keessa kan galchudha. Jaalalli dhugaan eenyuun jalqabaa? Waaqayyoon jalqaba. Waaqayyoon kan hin jalqabne yoo ta'e jaalalli sun jaalala dhugaa ta'uu hin danda'u. Maaliif jalqaba irratti yommuu laalle jaalalatti otoo hin seeniin duraa duuba gaa'elaa keessatti dargaggeettiif dargaggeessi tokko qophaa'uu kan isaan qaban, beekuu kan isaan qaban gaa'ela isaanii dura waaqayyoon dursuu qabu isa jedhu ilaallee turre. Maaliif wanti hundumtuu waaqayyoon waan ta'eef. Akkuma beektanii heertuun macaafa qulqulluu keessaa yeroo hundumaa yeroo gaa'elaa dubbatamu maalidha? Hundumtuu isaan ta'e isa malee kan ta'e tokko illee hin jiru kan jedhu Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 3 irra kan jiru kuni waamicha xalayaa gaa'elaa irratti kan yeroo hundumaa namoonni fayyadamanidha. Garuu kuni gaafa sana duwwaa ta'uu hin qabu. Gaafa cidhaa qofa otoo hin taane otoo guyyaa cidhaa hin ga'iin waa'een isaa otoo hin jalqabamin dura gaa'elli eenyuun jalqabuu qaba? Waaqayyoon jalqabuu qaba. Inni dura waaqayyoon karoora isaa keessa kan galchudha. Walitti dhufeenya keessan keessa waaqayyo dursan arganne taanaan walitti dhufeenyi sun balaa qaba. Itti yaaduu sin barbaachisaa jechaadha. Inni lammaffaan jaalalli dhugaanii waa'ee jireenya hafuuraa fi qullaa'ummaa yaada. Waa'ee qullaa'ummaa, waa'ee jireenya hafuuraa yaada jaalalli dhugaan. Walitti dhufeenya keessan keessa, haasawaa keessan keessa waa'een dhimma hafuuraa jira. Waa'een dhimma hafuuraa jira. Waa'een dhimma hafuuraa kan inni dhufu yoo waaqayyo achi keessa jiraatedha. Lammaffaan immoo waa'ee qullaa'ummaati. Sagalee waaqayyo akkuma dubbatu maal jedha? Gaa'elli hundumaa duratti maal haa ta'u? Ulfina qabeessa haa ta'u. Ciisichi gaa'elaas immoo maal hin ta'in hin xureeffamiin jedha. Gaa'elli qullaa'aadha. Gaa'ela qullaa'aa jechuun shamarra tokkoo fi dhiira tokko gidduutti dhiiraaf
dubartii tokko tokko gidduutti kan gaggeeffamu walitti dhufeenya qulqullaa'aadha waaqayyo kan uume kun immoo gaa'ela keessatti kan ta'udha jechaadha. Kanaaf gaa'ela dura wanta gaa'ela keessatti ta'uu danda'u wal gaafachuutu jira gara sanatti adeemuutu jira yoo ta'e qullaa'ummaan achi keessa hin jiru jechaadha. Kanaaf qullaa'ummaa waa'ee qullaa'ummaa gaa'elaa yaaduun baay'ee barbaachisaadha. Kun yoo keessa jiraate hariiroo keessan keessa jaalalli suni jaalala dhugaati. Kanaan ala garuu rakkoo biraa qabaa jechaadha. Inni sadaffaan jaalalli dhugaan ho'aa fi toora qabachaa yookaan immoo guddachaa adeema. Jaalalli dhugaan guddachaa adeema. Egaa jaalalli tokko yommuu jalqabumaa ka'ee tarii jalqaba gaaffiin gaa'elaa yommuu dhiyaatu gaaffiin jaalala yommuu dhiyaatu akkaataan fudhannaa isaanii gargar ta'uu danda'a. Ganaa gara fuulduraatti bal'achaa guddachaa deema. Yoo kan bal'achaa deemu guddachaa deemu ta'e hariiroon isaanii mijachaa kan deemu yoo ta'e jaalalli sun jaalala dhugaa ta'a jechaadha. Kanaan alaa guyyaa tokko booda guyyaa lama booda torban ji'a booda kan deebi'ee gadi bu'aa deemuu fi walirraa fagaachaa kan deemu yoo ta'e yaadi keessan garaan keessan walirraa fagaachaa kan deemu yoo ta'e inni kun jaalala dhugaa ta'uu hin danda'u. Achi keessa jaalalli dhugaan hin jiru jechaadha. Jaalalli dhugaan maal ta'aa deema? Ho'aa deema. Toora qabachaa deema. Guddachaa adeema. Hariiroon keessan guddachaa yoo deeme gara gaariitti ce'aa yoo adeeme achi jaalalli sun jaalala dhugaadha jechaadha. Inni arfaffaan jaalalli dhugaan waa'ee waan har'aa otoo hin taane waa'ee waan borii yaada, waan borii karoorsa, waan borii irratti xiyyeeffata. Jaalalli dhugaan waa'ee waan har'aa qofa hin yaadu. Waa'ee waan borii yaada. Karoora borii, mul'ata borii, kaayyoo borii yaada. Wal faana gaafa walitti dabalamtan, gaafa foon tokko taatan, gaafa mana tokko ijaartan, gaafa dhaabbata tokkotti waliin seentan, kana jechuun dhaabbata gaa'ela jedhamutti gaafa seentanii dhumarratti jechuudha. Maal waa'ee gaafa sana maaltu ta'a? Isa sana yaada malee har'aa hin yaadu jechaadha. Waa'ee waan har'aa irratti hin xiyyeeffatu. Gaaffii isa boriis immoo fidee har'aa irratti argachuu yaadu. Faayidaa borii har'atti as fiduu hin yaadu. Hariiroo gaa'ela keessaa saalqunnamtii ta'uu danda'a. Wantoota baay'ee achi keessatti kan jiran eebba gaa'ela keessaa jalqaba as fidee dura hin gaafatu jechaadha. Kuni milikkita jaalala dhugaa miti. Kanaaf jaalalli dhugaan waa'ee waan borii yaada, waa'ee waan borii karoorsa. Inni kan biraan jaalalli dhugaan waan gaariis ta'e waan hamaa hiriyaasaa ni simata. Hiriyaasa simata. Eenyummaa isaatiin, eenyummaa isheetiin simata yookaan immoo simatti nama sana jechaadha. Nama jaallatte sana. Waan gaarii akkuma beekamu nama waan taaneef dogoggorri karaa adda addaa jiraachuu danda'a. Hir'uun jiraachuu danda'a. Namni guutuun biyya lafaa kanarra hin jiru. Namoonni baay'een isa kanarratti hin shawwadamu. Nama guutuu barbaanna yoo taane gaa'ela dhaabbachuu dhiisuu wayya. Gaa'elatti seenuu dhiisuu wayya. Malee nama guutuu hin argannu. Namni hir'ina qaba, dadhabbina qaba. Dadhabina isa tokko inni tokko cufeetu yookaan dadhabina isa tokko inni tokko immoo guuteetu hir'uu isa tokko inni tokko guuteetu wal wajjin jiraatu malee gaa'ela keessatti namni guutuun hin jiru. Namni guutuun hin jiru. Kanaafiyyuu maalidhaa waa'ee waan gaariis ta'e waan hamaa hiriyaasaa ni simata ni danda'a jechaadha. Ni simata ni danda'a. Kanaaf inni kun barbaachisaadha. Waan gaariisaa qofa otoo hin taane dadhabbiisaas hir'ina inni qabus wajjiniin hin danda'a jechaadha. Jaalalli dhugaan. Inni kan biraan jaalalli dhugaan kan inni ittiin beekamu hiriyaa jaalalasaa ni hubata. Galma waliin irratti xiyyeeffata. Inni kun keessumaa sirriitti jala muramuu qaba. Galma waliinii. Dargaggeessiif dargaggeettiin tokko hariiroo gaa'elaa erga waliin jalqabanii booddee galma waliinii tokko qabaachuu qabu. Galma waliinii sanatti galanii jiraachuudhaaf adeemu. Kanaaf galma waliinii qabaachuun baay'ee barbaachisaadha. Maa inni galmi waliinii keenyaa? Mul'anni nuyi waliin qabnu maali? Kaayyoon nuyi waliin qabnu maali? Jireenyi nuyi bor waliin jiraachuu barbaannu maali? Isa jedhu sana erga seetii godhatanii booddee isa sana irratti xiyyeeffannaa godhu jechaadha. Gaa'ela keessattis kun murteessaadha. Keessumaa otoo gaa'elatti hin seeniin dura galma waliinii kanarratti xiyyeeffatanii warri adeemsa kana adeeman gaa'ela isaanii keessatti milkaa'ina guddaa argachuu danda'u. Gaa'ela keessa wanti dhuunfaa jedhamu hin jiru. Kan waliiniiti. Kan dhuunfaa keenya akka dhuunfaa keenyaatti qabanne wal danda'a. Garuu xiyyeeffannoo kan nuti kenninu, dursa kan nuti kenninu waan waliin irratti. Kanaaf gaa'elli jaalalli dhugaani waan waliin irratti xiyyeeffata. Galma waliin irratti, mul'ata waliin irratti, karoora waliin irratti, baajata waliin irratti isaan kanarratti xiyyeeffata jechaadha. Kuni milikkita jaalala dhugaati. Yoo kun jiraate jaalalli keessan jaalala dhugaadha. Inni kan biraani milikkinni jaalala dhugaa inni kan biraani jaalalli dhugaan waliin dubbii ifa ta'e qabaata. Wanti dhoksaan jaalala dhugaa keessa hin jiru. Wanti dhoksaa ta'e hin jiru. Waliin dubbiin isaanii ifaadha.
tokko tokko otoo hariiroo jaalalaa keessa jiranii garuu waan isaan kufanii ka'anii wal dhoksan jira. Waan isaan dubbatan ifa miti. Afaan isaanii illee yeroo itti gargar ta'u jira. Hiriyaa isaanii biratti waan isaan dubbatan, waan isaan hojjetan wantoota baay'eetiin kan jeeqaman jiru waa dhoksuudhaaf. Garuu kuni jaalala dhugaa keessatti hin barbaachisu. Jaalalli dhugaan ifaaf ifa, waliin dubbinsaa communicationiinsaa ifadha jechaadha. Yoo kana hin taane jaalalli sun jaalala dhugaa miti. Jaalala dhugaa keessatti innis isheenis ifa walii ta'uun, waliin haasawaa, waliin communicationii ifa ta'e qabaachuun baay'ee barbaachisaadha. Inni kan biraanii milikinni jaalala dhugaa inni kan biraanii jaalalli dhugaan amanamummaatiin beekama. Baay'ee murteessaa. Amanamummaa. Waliif amanamuun baay'ee barbaachisaadha. By the way, otoo murteerra hin gahin dura dargaggeessi tokko shamarree adda addaa ilaaluun mirga isaati. Isheenis immoo dargaggeessa adda addaa ilaaltee filachuun mirga isheeti. Mirga isheeti. Amala isaa qo'attee, jireenya isaa qo'attee, haala hundumaa ilaaltee, waaqayyoon kadhattee, yeroo irratti fudhattee nama jaalattu, nama 2, 3, 4 gara ishee dhufee gaaffii dhiyeesseef keessaa nama caalmaatti isheetti tole filattee jaalachuun mirga isheeti. Innis akkuma kanadha. Cubbuuras keessa hin jiru. Haa ta'u malee garuu erga itti seenanii, erga murteessanii booddee immoo amanamummaa qabaachuun baay'ee barbaachisaa. Iddoo meeqa dhaabachuun hin danda'amu jechaadha. Kanaaf amanamummaa. Yoo amanamummaan hin jiraanne jaalalli sun jaalala dhugaa miti. Faayidaa yeroof yookaan immoo waan kaayyeffatee dhufe qaba jechaadha. Namni suni isheenis waan kaayyeffattee dhufte qabdi jechuudha. Kanaafuu amanamummaan murteessaadha. Gaa'ela keessan keessatti, jaalala keessan keessatti jaalalli dhugaan maaliin beekama? Amanamummaatiin beekama. Inni kan biraanii jaalalli dhugaan kabaja qaba. Kabaja guddaa qaba. Otoo wal jaalatanii kan wal salphisan wantoota baay'eetiin waliif kan hin eegganne jiru. Kabaja walii kan hin eegne jiru. Maqaa walii haa ta'u, wantoota adda addaa ta'uu danda'a, sammuu ta'uu danda'a, wantoota baay'ee waliif eeggannoo gochuun baay'ee barbaachisaadha. Jaalala keessatti jaalalli dhugaan eeggannoo godha. Eeggannoo guddaa godha. Jaalalli dhugaan eeggannoo guddaa godha. Hiriyaa jaalalaa isaaf eeggannoo guddaa godha. Qaama isaati, jireenya isaati, bor isaaf isheef utubaa waliif ta'uuf kan jiran namoota boriif abdii guddaa walirraa qaban waan ta'eef jarreen kun eeggannoo guddaa, kabaja guddaa waliif qabaachuun barbaachisaadha. Inni dhiiraa akka dhiiraatti, isheen shamarraa akka shamarraniitti kabaja barbaachisu sirriitti waliif kennuun barbaachisaadha. Kuni duraan dursee gaa'elatti otoo hin seeniin dura jalqabu qaba. Yeroo hariiroo jaalalaatiin jirru sanatu guddachaa bal'achaa adeema jechaadha. Otoo sin fuudhiin, otoo hin heerumiin dura yoo kabaja siif hin qabaatu ta'e, otoo sitti hin heerumiin yoo kabaja siif hin qabaattu ta'e, ganaa gara kee dhuftee caalmaatti na kabajjeette yaaduun hin ulfaata jechaadha. Kanaaf milikinni jaalala dhugaa kabaja waliif qabaachuudha. Eeggannoo waliif gochuudha. Yaada walii, sammuu walii eeguun baay'ee barbaachisaadha. Inni kan biraanii jaalalli dhugaan hiriyaa isaaf yeroo addaa ta'e qabaachuutiin beekama. Namni si jaalate siif yeroo hin dhabu. Siif yeroo hin qabaata. Wanta kamiyyuu haa ta'u, aarsaa kamiyyuu haa ta'u, kaffalee siif yeroo hin qabaata jechaadha. Maaliif hariiroon isaas ifa yeroo qabaachuutiin beekama. Hiriyaa isaaf yeroo kennuutiin beekama. Isheenis immoo hiriyaa isheef yeroo kennuutiin beekamti. Inni kun milikkita jaalala dhugaati. Kan biraan jaalalli dhugaan hiriyaa isaa akka guutummaa jireenya isaatti otoo hin taane akka wanta gaarii jireenya isaatti dabalataan ilaala. Kanarratti sirriitti ifa isinii gochuun barbaada. Namoonni baay'een immoo dubbatanii ati anaaf waan hundumaati, ani si malee jiraachuu hin danda'u kan jedhan wantoota baay'ee dubbatu yommuu wal haasofsiisan jechaadha. Kuni jechaaf hin ta'a. Haa ta'u malee dhugaansaa garuu faallaadha. Ati isheen siif jireenya kee kana jechuun ati ishee malee jiraachuu hin dandeessu yoo ta'e ati nama of danda'a miti jechaadha. Nama of danda'a miti. Qixa kanatti akkas ta'uun hin barbaachisu. Ati nama of danda'e, nama jireenya mataa kee jiraachuu dandeessu. Isheenis akkuma kana nama of dandeesse jireenya mataa ishee jiraachuu kan dandeessu. Garuu walii galteedhaan akka Waaqayyo barbaadutti waliin kan jiraattani malee si malee jiraachuu hin danda'u. Inni kun hin hojjetu. Inni kun hin hojjetu. Ati eenyummaa mataa kee qabda. Eenyummaa kee gurgurtee miti kan ishee fuutu. Isheenis eenyummaa ishee gurgurtee miti kan isheen heerumtu. Kanaafiyyuu wanti as keessatti beekamuu qabu isheen gara kee dhuftu haati manaa kee jireenya ati qabdu irratti vaaliyuu addii sii gooti malee wanta gaarii siif dabalti malee guutummaa guutuutti eenyummaa kee bakka bu'uu hin dandeessu. Kanaaf atis eenyummaa kee qabaachuu qabda. Isheenis immoo eenyummaa mataa ishee qabaachuu qabdi jechaadha. Isheenis immoo eenyummaa mataa ishee qabaachuu qabdi jechaadha. Kanaaf akka guutummaa jireenya isaatti otoo hin taane akka wanta gaarii isaaf dabalataan eebba dabalataa taatee ilaalamuu qabdi. Innis eebba dabalataa ta'ee ilaalamuu qaba. Maaliif Waaqayyo sagalee isaa keessatti maal jedhe? Namni qobaa ta'uun gaarii miti jedhe. Namni qobaa ta'uun gaarii miti jedhe. Namni qobaa ta'uun gaarii miti. Kanaafiyyuu maal jedhe? Kan isa fakkaattu, kan isa gargaartu isaaf nan uuma jedhe. Kanaaf haati manaa kee gargaartuu kee taatee gara kee dhufti. Si gargaaruuf dhufti.
Keessumaa inni dhiiraa si gargaaruudhaaf dhufti isheen. Gargaartuu akka taatu akka isa gargaartuuf jedha sagalee Waaqayyoo. Kanaaf jalqabatti eenyummaa mataa kee, disipiliinii mataa kee, naamusa mataa kee qabaachuu qabda. Sanarratti haati manaa kee immoo yoo dhuftu baali'uu addisii gooti. Isheenis akkuma kana amala mataa ishee, naamusa mataa ishee wanta gaarii ta'e qabaachuu qabdi. Abbaa manaa ishee wajjin immoo walitti dhuftu immoo caalmaattu jireenyi isa duraarra gaarii ta'aa fi nama guutuu ta'anii jiraatu jechaadha. Kanaaf inni kun baay'ee xiyyeeffannoo argachuu qaba. Isa kan akkasittiin ilaaluun barbaachisaadha. Kanaaf egaa jaalalli dhugaan hiriyaasaa akka guutummaa jireenyasaatti otoo hin taane akka wanta gaarii jireenya isaatti dabalataan dhuftuutti ilaalaa jecha. Inni kan biraan jaalalli dhugaan fedhii hiriyaasaaf dursa kenna. Inni kun sirriitti beekamuu qaba. Jaalalli dhugaan fedhii hiriyaasaa dursa. Isheen kansaa dursiti, inni kansaa dursa, walii isaanii dursu jechuudha. Gammachuu guddaan achi keessa jira. Eebbi guddaan achi keessa jira. Kanaan ala inni kan mataasaa fedhii mataasaa dursa barbaada yoo ta'e, isheen fedhii mataa ishee dursa barbaadde yoo ta'e, inni kun jaalala dhugaa ta'uu hin danda'u, fagoo hin deemu. Kanaaf ati isaaf dursa kennu, inni immoo siif dursa kennu, waliif dursa kennu. Yoo kana ta'e wal kabajuun jira, wal jaalachuun achi keessa eebba guddaatu jira. Akkuma aadaattu ofii keenyaaf otoo hin taane nama kan biraaf dursa kennuun baay'ee gammachuu guddaa nuuf fidee dhufa waan ta'eef. Kanaaf jaalalli dhugaan fedhii hiriyaasaaf dursa kenna. Dabalataan jaalalli dhugaan bu'aa dabalataa hin eeggatu. Love doesn't expect anything return. Jaalalli bu'aa dabalataa hin eeggatu. Yoo kana sii godhe kana argatte kennuu fudhachuu waliigaltee akkasiin qabu jaalalli. Riitaarni yookaan immoo waan biraa argachuudhaaf miti. Jaalalli dhugaan jaalala dhugaati. Wantichi yoo deebis argachuu baate jaalalli kun jaalaladha. Haala irratti hundaa'e miti jaalalli dhugaan. Kanaaf kana naa gootaadhaan miti. Kanan irraa argadhaadhaan miti. Jaalala keessan keessa kun jira yoo ta'e rakkoo qaba. Dafee sirrachuu qaba jechuudha. Nam tokko yommuu sin jaalatu faayidaa isinirraa kan eeggatu ta'e waa godhee waa argachuu kan barbaadu yoo ta'e qormaata guddaa qaba. Achuma irratti wanti sun beekamuu qaba, adda bahuu qaba jechaadha. Kanaaf jaalalli bu'aa dabalataa hin eeggatu yookaan immoo kaffaltii hin eeggatu. Inni kan biraan jaalalli dhugaan hin danda'a, dhiifama godha. Danda'uun amala jaalala dhugaati. Dhiifama gochuun amala jaalala dhugaati. Akkuma beekamu nama ta'ee lafarratti kan uumame erga cubbuun dhufe hir'uu qaba, dadhabbii qaba, guutuu miti. Namni hin dogoggora, hin kufa, wantoota baay'ee hin balleessa. Kanaaf jaalalli dhugaan maal godha? Hin danda'a. Amala jaalalaa keessaa tokko jaalalli danda'uudha. Jaalalli hin danda'a. Dabalataan immoo dhiifama godha, hin obsa. Jaalalli dhugaan jechaadha. Kanaan ala hammuma waa dogoggorri uumame wanta addaa uumaa deema yoo ta'e, hariiroo fageessaa yoo deema ta'e, kuni jaalala dhugaa ta'uu hin danda'u. Kanaaf egaa jaalalli dhugaan hin danda'a, dhiifama godha. Kanaan beekama. Kanaaf dhiifama gochuu danda'uun yoo jiraate, wal bira darbuun yoo jiraate, inni kun milikkita jaalala dhugaati. Milikkinni jaalala dhugaa inni kan biraan jaalalli dhugaan hiriyaa isaaf aarsaa kaffala. Kun baay'ee murteessaadha. Aarsaa kaffalu. Hiriyaan kee hammam dadhabbiisiif kaffala. Aarsaa hammamiisiif kaffala. Kana jechuun akka humna isaatti waan danda'uun maallaqa kennuu qofa miti. Wantoota baay'eetu jira. Yeroo kennuun jira. Wantoota baay'eetu jira. Aarsaan gaa'ela keessatti kaffalamu. Gaa'elli aarsaa malee ijaaramuu hin danda'u. By the way. Fiiganii itti seenanii callumeedhanii gaa'ela milkaa'aa ta'e ijaarrachuun hin danda'amu. Aarsaa guddaa qaba gaa'elli. Nama jaallattee fi aarsaa guddaa kaffaluun dirqama keeti. Yoo kun hin jiru ta'ee gaa'ela gaarii ta'e ijaarrachuun hin danda'amu. Jaalalli sunis immoo jaalala dhugaa miti. Karaa kan biraa jaalalli dhugaan garaagarummaa furuuf hojjeta. Wal mufachuun hin jiraata. Dogoggorri hin jiraata. Hir'uun karaa adda addaa hin uumama. Yeroo akkasii kana jaalalli dhugaan maal godhaa? Furmaataaf hojjeta. Rakkoo furuuf hojjeta malee wanta sana adda godhee rakkoo biraa uumuuf hin hojjetu. Namoota baay'eetu jira. Rakkoo baay'ee wayii rakkoon uumamee qofa miti. Rakkoo uumuudhaaf illee kan hojjetan jiru gaa'ela keessatti. Yeroo akka rakkoon uumamu kan godhan jiru. Qormaata godhanii rakkoo uumanii wal qoruudhaaf kan adeeman jiru. Kuni barbaachisaa miti. Baay'ee rakkoo uumanii wal qoruun barbaachisaa miti. Yooma rakkoon uumame yoo qormaanni uumame iyyuu jaalalli dhugaa yoo ta'e jaalalli suni furmaanni isaa maali? Gara mariitti kun akkamitti taa'edhanii gara waliin dubbiitti fida malee gara garaagarummaa bal'isuutti qaawwa argatee garaagarummaa bal'isuuf hin hojjetu. Garaagarummaa jiru cufee isa caalmaa isa gaarii ta'e guddisee gara barbaachisaa ta'etti adeema malee rakkoo irratti furmaata fiduurraan ala rakkoo dabalataa uumuuf hin deemu jechaadha. Kanaaf jaalalli dhugaan garaagarummaa furuudhaaf hojjeta. Dabalataan jaalalli dhugaan hiriyaan isaa akka mo'u yookaan immoo waliin akka mo'aniif hojjeta. Kunis baay'ee barbaachisaadha.
waliin mo'u. Baay'ee namatti tola. Waliin mo'u. Annan mo'a jedhee miti. Isheenis annan mo'a kan jettu anatu mo'a hin jiru. Anatu mo'aan hin jiru gaa'ela keessa. Jaalala keessas anatu mo'aan hin jiru. Maaltu jira? Waliin moona. Waliin moona. Isheenis karaa kana hamootu innis karaa kana hamoo moo'ichi karaa lamaanii dhufu kan walii keenyaati malee ani kana moo'e yookaan immoo isheen kan moote wanta akkasii hin jiru jechaadha. Kanaaf jaalala dhugaa keessatti jaalala dhugaan hiriyaansaa hamoo. Hiriyaan koo hamoo jedha. Inni hamoo isheen hamootu kan jedhu. Dhumarratti jaalalli dhugaan yeroo fi walirraa fageenyaan jabaachaa deema. Kanas sirriitti hubadhaa. Yeroo fi walirraa fageenyi jaalala dhugaa cimsaa deema malee laaffisaa hin deemu. Yommuu ilaaltan jaalala meeqatu qormaata kana darba. Gaappiin uumamaa deema gidduu isaaniitti yoo jaalalli sun jaalala dhugaan taane. Jaalala dhugaa yoo ta'e garuu yeroonii fi walirraa fageenyi hin jabeessa. Yommuu wal bira jiran qofa jaalalli isaanii abidda ta'ee gubee yommuu walirraa adda ba'an immoo bishaan ta'ee qabbanaa yoo ta'e kuni jaalala dhugaa ta'uu hin danda'u jechaadha. Kanaaf milikinni jaalala dhugaa kanaan beekama. Qabxiileen amma yoo lakkooftan tokko hanga 20tti kan baay'atanidha. Wantoota baay'ee jiran keessaa kan ammaaf cuunfee qabadhee dhiyaadhedha jechaadha. Kanaaf egaa warri hariiroo gaa'elaa keessa jirtanii mee jireenya keessan gara kanaatti ilaalaati madaallii kana keessa galchaa. Dabalataan warri ganaa hariiroo jalqabuuf deemtanis ulaagaawwan kana duraan dursitanii ilaaltanii yoo itti adeemtan baay'ee gaarii ta'a jechaadha. Yoo kana ta'e otoo qormaata baay'ee keessan seeniin hariiroo bal'aatti otoo hin seeniin maal gochuun isin barbaachisa? Toora qabsiisuun waliin mari'achuun barbaachisaadha jechaadha. Kuni milikkita jaalala dhugaati. Haala kanaan akka isin gaa'ela keessan gara milkiitti adeemsiftan hariiroo gaa'elaa keessanii karaa milkaa'aa ta'een akkasiin itti deemtanii Waaqayyo isinaa gargaaru hawwii kooti kadhannaa kooti. Amma dhumaattis waan wajjin turtaniif galatooma. Warri maatiin taane subscribe gochuudhaan akkasiin maatii taatan isinan jajjabeessa. Yaadaaf gaaffiis immoo yoo qabdanii koomentii jalatti nuuf qoodaa. Yaadni Waaqayyo hunduma keessa wajjin haa ta'u. Yeroo itti immoo faallaasaa kan ta'e jaalalli sobaa jaalalli miiraa maaliin beekama isa jedhu milikkita isaa tokko lamaan isiniif qabadheen dhiyaadha. Yaadni Waaqayyo isin wajjin haa ta'u turtii gaarii qabaadha.